Toreto toba auso nasiro dole faka hawasil lengi sodika arkala chudinan harmamuran arkaknudinan harkamuran sanyi balle sudaf isagara bintudana damsan gochi apa nama hindubanes edukan Yoo dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Mootummaan Itoophiyaa durtaa WHO Dr. Tedros maaliin himatti? Biiroon barnoota Oromiyaa asxaa yookiin loogoo ammaan dur ture maaf jijjiire? Amma immoo loogoon suni reyaalitii amma jiru mul'isu. Kanaaf amma haalarra jiru irratti hundaa'ee loogoo biiroo barnoota Oromiyaatti bakka nu bu'a jennu kana ta'uun qabu kana ta'a jennee murteessine. Dhalattuu Oromiyaa Koongireesii Ameerikaaf dorgomtaa soofsiim. Biyyattii hundinuu Ameerikaa qofa osoo hin ta'in akka mirga namaa hedduu akka mirga namaa kabajuuf namni tokko akka namaatitti jabaatee ulfinnaan kabajaan haa jiraatu waan fedhu karaa siyaasaatiin inni itti hirmaachuu jalqabe. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalu. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii xalayaa boodii hojii raawwachiiftuu dhaabbata fayyaa addunyaatti ergeen ministeerri haajaalaa Itoophiyaa hoggana olaanaa dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom irratti komii qabu dhageessis. Ejjannoo namuusaa seeraa fi ogummaa hoogganichaa amanamummaa dhaabbata fayyaa addunyaa rakkoo keessa galchaa jira jedhee ibsuun ministeerri fayyaa fi boodirraa ministeera haajaalaa Itoophiyaa akka ture Dr. Tedros miseensa koree hojii raawwachiiftuu TPLF ture. Xalayaan Itoophiyaan ergitu kun maal himaa gabaas dabalataan isiniif dhiyeessina. Nowhere in the world you would find a crisis like what you see in the northern part of Ethiopia, especially rakkoolee addunyaa gubbaa jiran keessaa akka kaaba Itoophiyaatti hammaataa kan ta'e hin jiru. Keessattuu Tigraay keessa kana kan dubbatan hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Tedros Adhanom haala Tigraay keessa jiruunis jaannamaan fakkeessanii guyyootaan dura dubbatan. Dr. Tedros waraana Itoophiyaa waggaa tokko ol lakkoofsisee keessatti finciltoota Tigraay deeggaraa jiru jedhamuun irra deddeebiin aanga'oota Itoophiyaatiin komatamaa turan. Xalayaa amma ergame jedhame irratti Dr. Tedros dhimma keessoo Itoophiyaa keessa akka seenan kunis hariiroo Itoophiyaa Eertiraa waliin qabdu fa'i akka dabalatu hima. Kana malees Dr. Tedros miseensaa fi deeggaraa TPLF mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jechuun labseeti jedha. Hoogganaan kun hangoo isaanii fedhii siyaasaa isaaniif fayyadamu. Kunis haala Itoophiyaa gatii kaffalchiisuun ta'us dhumarratti gochaa sirrii hin taane kana ni dhaabu abdii jedhu akka qabus xalayaa erge irratti ministeerichi ibseera. Torbee kana keessa Dr. Tedros dhaabbanni gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay ga'uuf eeyyama akka argataa hin jirre himanii turan. Biyyoota waraana waliin itti jiran akkasumas kanneen walitti bu'insa hamaatti jiran kanneen akka Siiriyaa, Sudaan Kibbaa fi Yemen keessatti illee dhaabbati fayyaa addunyaa fi waayilan isaa gargaarsa fayyaa gochuuf hayyama dhabe akka hin beekne himaniiru. Ibsi ministeerri haajaa alaa baasee Dr. Tedros miidiyaa irratti yeroo bahan garee TPLF waraanatti akka milkaa'etti leellisaniiru jedha. Kana qofa osoo hin taane rakkoolee namoomaa Itoophiyaa keessa jiraniif addatti qooduun xiyyeeffannoo kennu jedha. Dr. Tedros ta'an dhaabbanni isaanii WHO'n amma dura himannaa mootummaa Itoophiyaa kana irratti deebii hin kennine. Boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbata fayyaa addunyaa hoogganaa olaanoo dhaabbata isaanii kana irratti qorannoo taasisuun gochaa isaanii sirrii hin taanee fi itti gaafatamummaa ogummaa fi seeraa cabsuu akka adda baasu gaafateera. Tigraayitti eegi waggaan haaraan seenee haleela qilleensirraan humni qilleensi Itoophiyaatiin geeggeeffamee jedhameen yoo xiqqaate namoonni nagaa 808 ajjeefamanii 75 kataan ammoo madaa'u dhaabbanni mootummaa gamtoomanii UN ibs. UN'tti dubbi himtuun komishinara olaanaa mirgoota namoomaa Liz Throssell ibsa dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun Jineevaa irraa kennaniin gabaasa lidanuu fi rifachiisoo ta'an namoonni nagaa ajjeefamuu fi qabeenyi namoota nagaa manca'uu argisiisan bahaniin yaaddofnee jedhan. Haleela qilleensirraa Tigraay keessa torbaan lamdabre keessatti raawwatee jedham kan ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa waan jedhin qaba. Gamkanii namoo waraanee Tigraay keessatti itti fufuurra kan ka'e eegii walakkeessa kana konkolaatonni WFP deeggarsa namoomaa fi tokkolleen akka naannichi hin galle sagantaa nyaata addunyaa hima.
Baha Afrikaatti Direktara sagantaa nyaata addunyaa akka ta'e Mikaayil Defundiin qaamolee waraanicha keessatti hirmaatan hundi dhiyeessii gargaarsa namoomaaf hulaa hundi banaa akka taasisan gaafannaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin deeggarsi namooma Tigraay akka hin dhaqqabne akka hin daangessin himuun deeggarsi namooma hawaasa bira hin geenye TPLF gufuu ta'ee jechuun himate. Dhaggeeffattoonni oduu gabaabaa addunyaa jalqabaanii namoonni hedduun talaalii COVID-19 fudhachuu dhabuun Ugandaan talaalii 400 gatuuf deemti. Talaaliin kun kan maatii yoo ta'u hedduun isaanii Moderna fi AstraZeneca ta'uu himan. Biiroon barnoota Oromiyaa asxaa yookiin loogoo ammaan dura itti fayyadamaa turte jijjiiruun asxaa haaraa bakka buusti. Biiroon kun ifaatti asxaa isa jijjiiruu himuu baatus karaa fuula feesbuukii isaa suuraa eenyummaa isaa geeddaruun akkasumas ibsa kennamirratti mallattoon haaraan kun mul'ata. Kan hordofee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasa garaagaraa jijjiiram kan ilaalchisuun aarii qaban ibsaa jiran. Barreessaa fi gaazexeessa akka ta'e Laalisa Idris jijjiiram haaraa namootiin gamman keessa jira. Kun keessuma dhalootii erga qubee barachuu jalqabne asitti loogoma dhaabbata tokko fayyadamaa ture. Guca ofirraa qaba. Guca kanarratti alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan inni mul'atu. Jalatti abaa caadaadha kan inni qabu. Dudduuba isaatiin gaaddiddaa'ee kan mul'atu immoo odaa ture. Amma isa kana haqanii itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Obbo Tolaa Bariisoo suuraan isaanii mul'ateera yeroo isaan ibsa laatanii loogoo haaraa kana fayyadamu jechuudha. Loogoon inni haaraa kun immoo waan Oromoo ibsu tokko illee ofirraa hin qabu. Kan inni qabu kitaaba kanuma ministeera barnoota Itoophiyaa jechuudha. Loogoma sana fidanii achirratti qubeedhaanitu biiroo barnoota Oromiyaa kan jiru dabalanii. Kunaanatti kan inni dhageessise naannoo Oromiyaa irraa wanti Oromoo ibsu biiroon Oromoon qaba jedhu yookaan akka naannoo keenyaatti qabna jedhu keessaa wanti Oromoo ibsu mallattoon keenya fakkoommiin keenya haqamaa jiraachuun baay'ee nama gaddisiisa. Maaltu itti aana kan jedhullee nama yaaddessa. Sirni barnootaa imaammati barnootaa sadarkaa naannootti jiru qubeedhaan barachuun afaan ofiitiin barachuun wabii maalii qabna sun itti fufuudhaaf erga wantoonni akkasii haqamuu jalqabee. Dhimkan irratti barattuu digrii sadaffaa akka taate Daraartuu Baqqalaa kan jetti. Waan natti dhagahame loogoo kanarratti wantootni turan miirri turee fi elementoonni achirra turanii isa kanarratti guutummaa guutuudhaan haqamuu isaaniiti kan eekamsa kaasaa jiru. Loogoon jijjiiramuu isaa sana maaf jijjiiramaa kan jedhu otoo hin taane waajjira sana bakka bu'uudhaaf yookaan biiroo barnoota Oromiyaa gaafa jettu barnootaa fi Oromiyaa achumaan waan haamilee barnootaa ilmaan Oromootti horuu qabaachuudha qaba. Inni sun immoo yoo jijjiiramuu barbaachisa ta'e fakkeenyaaf ani waajjiran kanaan dura hojjedhu mana murtii yennaan ture. Loogoon yoo jijjiiramu namootni achirratti yaada kennuu qaban qabiyyeen loogoo sanaa kan ta'uu qabu sirna kenniinsa sirna haqaa Oromoodhaa fi kan ammaa wal taasisanii akkamitti hojjechuun danda'ama jedhamee akka dirree guddaatti kan inni ture irratti hojjetame komiin irratti ka'eetiin jiru bakka nu bu'a jedhee hundumtu fudhatee jechaadha. Biiroon barnoota Oromiyaas gaafa sana fudhatu yaada irratti kennamuu irra jira ture. Qabiyyeen achirra jiru waan fakkaachuu danda'utu ta'uu qaba ture kan jedhu komiin kan ka'aa jiru inni sana baay'een irratti walii gala. Hoogganaan itaanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanan ammoo jijjiiramni kun waan irratti yaadamee hojjetamee kan jedhu kamma kun ammallee uummataa dhiyaate yaad biraa fudhachaa jiraachuu himu. Almost loogoo kanarratti hojjechuu kan jalqabne ji'a jaha dura. Loogoo qabna ture abdeet gochuu barbaanne abdeet goone kun immoo fedhii keenya malee namni irratti murteessu hin jiru. Dhaabbanni baay'een loogoo isaa guyyaa guyyaan jijjiiru. Loogoo san keessatti wantoonni mul'atan tokko tokko yeroo ammaa kana keessatti jaarraa ammaa kana keessatti promoot gochuu waan hin barbaanne already kaabilishdi waan ta'anii jennee ka fudhannee jijjiiruuf deemne. Already post egagoone gara ji'a afuriitti pablikiin yaada irratti kennaa turanii isa sana fudhannee fooyyessaa dhufnee faayidaan isa ta'e kana ta'aa jennee qilleensarra oolchine. Tureera kun bar qilleensarra gara ji'a jahaan tura. Kanaaf amma inaugureeshiniin isaa hin gaggeeffamne. Ofiishaalii gaggeeffamu immoo kun akkanumatti biiroon barnoota Oromiyaa fuudhee kan itti fayyadamu otoo hin taane uummataa fi steekholderoota yookiin immoo dhimmamtoota hundaaf tokkosaa achirra kan jira waa lama waa sadii isaan jechuun maal jechuudha isa jedhu. Kan kanaan dura maaliif jijjiirame isa jedhu sana ibsiin kennamaa fi inni pablisaayis ta'a. San booda loogoon kun kanaaf jijjiirame isa jedhu sana uummata Oromoo isin hordofuuf ta'uu ibsitanii gaariidha.
Loogoon haaraan kunin wantoota eenyummaa naannichaa argisiisa. Kanaan dura loogoo dura ture akka odaa fa'aa hin dhabamsiisee jedhanii kitaaba qof ta'e kun maaf ta'e. Loogoo duraanis mumatu baase. Waggaa 3 dura bahe. Loogoon sun yeroo sanatti waan yeroo sana jiru mul'isa. Amma immoo loogoon sun reyaalitii amma jiru mul'isu. Kanaaf amma haalarra jiru irratti hundaa'ee loogoon nuti amma akka loogoo biiroo barnoota Oromiyaatti bakka nu bu'a jennu kana ta'uun qabu kana ta'a jennee murteessine. Kanuma bakka murtiin. Gaaffii ni eebbifamee wanni ni jijjiirameef ibsamaa jechuudha. Ni eebbifama. Komentiin fudhannaa. Warra amma qeeqanis waan isaan dhiyeessanii fudhanna. Sana booda yoo wanti fooyya'u irra jiraatu ta'een fooyya'a. Sana booda uummatatti dhiyaate. Kana booda loogoon biiroo barnoota Oromiyaa kana. Kun ka xumuraati miti jechuu fooyya'aa deema ammallee eebbifamuutti. Yaada kana caalaa fooyya'aa ta'e qabatee kan dhufuu jiraate akka man jennu kanatti kana ta'ee qofa oduu otoo hin taane kun otoo kana ta'e ka jedhu yaadni fooyya'aan smaarti ka ta'e yoo ka dhiyaatu ta'e biiroon barnoota Oromiyaa sammuu banaadha. Kanaan duras akkuma beektan waan baay'ee jijjiiraa dhufneerra. Ulfaadhu Dr. Galaanaa. Galatoo. Dhalatuun Oromoo Amane Badhaasoo Ameerikaa kutaa Minnesota magaalaa St. Paul 4th Congregational District jedhamu bakka buutee koongireesiif dorgomaa jirti. Amaneen ka dubartii waggaa 21f tajaajilaa turte morkitu yoo filatamtee darbite koongirees Ameerikaa galuudhaan dubartii Oromoo Itoophiyaa jalqaba taatu himamaa jira. Akkamiin gara siyaasaa seentee deebisuun eegalti. Daa'imummaa irraa organizii godhaa ture. Organizii jechuun namoolee filatamu kana City Council, State House, State Senate warra ofiisii jiru kana baay'ee deeggaraa ture. Volunteering, nama dubbisuu, waa barreessuu, hawaasa kakaasuu, hamilee uummatatti uumuu bara 2012 irraa dalaguu jalqabe jechuudha. Waggaa 10 waliin. Amma dubartii Afrikaa taatee siyaasa Ameerikaa keessatti hirmaachuun agam salphaa yookiin agam ulfaata yoo ta'e akkamiin mo'atti jettee yaadda? That's a good question. Baay'ee ulfaata. Dhugaasitti maa chaalenjiin tokko lamaa miti. Yoo itti hirmaataa ture, worst case scenario balbala banaarra jedha baay'ee yaadaan ture. Maaliifi chaalenjiin fedhesaa dhufu balbala banuu qabna. Chaalenjiin jira baay'eetu jira. Especially dubartii taanee biyya feete yoo dhatte Ameerikaa ta'e, Itoophiyaa taate, Keenyaa taate, biyya feete addunyaa kanarraa dhatte dubartii ta'uun it's a challenge. Maaliifi sistemni lafarra jiru sistema dhiiraan uumame, sistema patriarchiin uumame. So nuti sistema san cabsuu fi numarti nu baay'ee fiiguu qabna. Hawaasa Oromoo dabalatee lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiranirraa maal eedda? Campaigning keenya by the way asli ka uummata hundaati sabaaf sablammiillee baay'ee kan nu deeggaru baay'eetu jira maaliifi visioning keenya ka of fuuldura nama deemsisu. Hin beekna namooleen siyaasaa keessatti baay'ee miidhamu maatii hiyyeessaati. Maatii rakkoo baay'ee keessa darbuuti. Maatii halkanii guyyaa osuma dalagu hoppii dhabe. Saniif suni amma namoonni hundaama beektaa amantaa feete taate biyya feetes dhalatee kan uummata hundaati siyaasaan kenna. Itti aanee immoo Itoophiyaa dhaladhee dubartii Oromooti biyya sanis yeroo baay'ee argeen jira rakkoon keessa jiru. Hoppii nu barbaachisa nama hundaayyuu. Sabaaf sablammootaa fi dhaabbattee ejjettee waan kanaa fi dorgomaa jirta. Milkaa'inni kan kee hawaasa Oromoo Ameerikaa jiruuf hiika akkamii qabaata jettee yaadda? Ifa guddaadha. Maaliifi kaampeenii kana yeroo tokkoffaaf yoo dorgomtu chaalenjii hopefully gaafa rabbiin jedhe naasaa baay'eedha. So nama si baadhachuu fedhu nama si bira taa'eetiin halkanii guyyaa hin dandeetta siin jedhu baay'ee si barbaachisa by the way emotionally waan guddaadha. Namni emotionii harkana qabateetiin hin dandeettaa si bira dhaabbannaa rakkoo takka malee shakkii takka malee naan jedhe hawaasa keenya kan Oromooti. Maaliifi yeroo baay'ee maatii qabdaa ana maatiin kiyya baay'ee guddaa ta'e. I'm very lucky dhugaa maatii kiyya ka irraa dhaladhe qofa osoo hin ta'in hawaasni Oromoo maatii naa ta'e akka haadhaaf abbaa naa ta'e akka obboleeyyanii naa ta'e hanga ammaa bakka kanaan naga'e. Ammas bakka kanaan nagaanii yoo ba'eetiin yeroo tokkoffaaf dhalattuu baadiyaa Oromiyaa kaangiresii deemuu hin danda'an na bira dhaabbattanii jedhe shakkii takka malee na bira dhaabbatanii soo jaraaf I think kuni waan jara boonsuu I think emotionally waan guddaadha jedheetiin yaada. Haa galatooman. Hedduu galatooman. Thank you so much. We'll talk soon, okay? Ayyaayye. Gaafiif deebiin amane waliin taasifne kan callaa miti guutuu haasaa keenna masariitti keenya gubbaa dhiyeennatti isanii barreessina. Kanaaf dhaggeeffattooteenna sagantaan irraa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Alkaan gaarii isaniif haa ta'u oraa bulaa deebana hangafamaan dhanbula.